Harka fuunee kabajamtootaa fi qaqqaaliiwwan daawwattoota keenya. Kun sagantaa keenya jiruuf jireenya Daminaa fi Sa'ad wajjini. Egaa sagantaa keenya kana irratti gorsa babbareedaa, gorsa mimmi'aawaa akkasumas kan yoo itti fayyadame beektan jiruuf jireenya keessan isiniif jijjiiruu qabannee dhiyaanna. Har'as sagantaa bareedduu biraatiin deebineerra turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Damina baga nagaan nafte. Baga nagaan na'eedha. Akkam jiruuf jireenya bulenaan hin jeena. Jiruuf jireenya maal fakkaata? Jiruuf jireenya baay'ee gaarii. Jiruuf jireenya yoo namichi kan Rabbi sodaatu taate, yoo Rabbi irraanfachuu baatte, yoo maatii kee irraanfachuu baatte. Kisi hundaa'u lameen kanaan jiruuf jireenyi parsantii 60 deema. Lameenuma kana qofaa. Lameen kanaan? Lameen kanaan Rabbi. Itti aanee maatii kee. Maatii. Parsantiin 40 hafte abbaa fi mala. Laaftu hedduu nama hedduu. Ay guyyaarraa maakotiif bilbiluun qaba akkas taana. Yoo milkaa'uu barbaadde haati ta'e indaan waa'ee haadhaa kaafna. Haati ta'e waa tokko sararaan barbaaddu. Irra hedduun keenya bakki itti shawwadamnu asi. Haloo haadha koo harmee koo ayyootii nageenaa qabda sagalee kee barbaaddi bakka dhumate. Sana jennaan isiin eessa sii kanniti beekta Rabbi sii kanniti. Mucaa kiyya kana jirti. Nagaatti. Dhibbatti fuutee jechuu guyyaa sana. Namni milkii barbaadu tokkoffaa sodaa Rabbii haa qabaatu hariiroo isaa fi Rabbii iddoo jirtu haa sirreeffatu. Hariiroo maatii isaa keessattuu haadha isaatii wajji qabu haa sirreeffatu. Haga feete maallaqa qabaatu qalbiin siin tasgabbooytu beeki lameen kana qabaachuu baannaan. Deddeemaatuma oolta. Namni bar tasgabbaafi jeeti mana dhugaatii dhaqa. Akkasii. Qalbii tasgabbeessuuf jeeti suusii keessa seenaa bar. Achumaan bada. Maal bakka ogguu burcuqqoo keessa seene ka wayyaa isaa ogguu burcuqqoo keessaa ba'e achuma deebi'a. Akkasii waan ajaa'iba. Gorsa bareedduu sinuu dabarsitee jalqabarra. Galatoomii ulfaadhu. Mata duree keenya irratti yeroo deebinu mata dureen keenya har'aa rakkoo guddaadhas furmaata guddaadhas haara galfiidhas cinqiidhas social media. Maaf kolfite. Baratu ilaal jaarraan diidamii tokkoffaa kun jaarraa social mediaati. Era of distraction jaaniin. Bara goohaa. Namni goohaa keessaan ba'u wakaba keessaan baatu. Haqobaa deemus wooma keessaa ija. Inni gabaa keessa jirus wooma keessaa. Inni ciisullee wayi keessaa ija. Yoo akkamitti jette namni ganama hirriiba hogguu ka'u dura maal jalqaba? Social media. Goohaa achiisi jalqaba. Anna takkasi hirriibaa ka'e taakkaji ganama ani jalqabe halkanitti ansi geessa. Akkas. Ganama ni kaa'ame akkas jedhame tiraanspoortii. Akkas. Salfii dhaabbata akkas jechaa. Akkas. Crowdedii biraati distractionii biraati. Sana booda makiinaa keessa gala. Itti fuuf makiinaa keessa. Sa'aatii misaati nyaachaa itti fuuf. Kasalaatu salaatee hafuura baafata hafuura baafatee harkaan nyaachaa harki afaan jira jettee akkas kun akkas. Akkasii akkas jiru. Tifin nyaachaallee kaayeeti qobaan akkana godhu yoo harki kuwwatii qabaate ishii kanaan akkas godha. Galgala kee tiraanspoortii irraa hojii dhuunfaa qabaatu makiinaan haa deemu maal haa deemu tiraafikii irra dhaabbata. Hintuqa. Sana booda hoo galgal hogguu gale ijoollee nagaa fayyaa salaamu alaikum jirtanii fayyaadhaa jee ol seeneemi keessattuu dhiirri harka tokkoon TV harka tokkoon social media haati warraa as jirti ijoolleen as jirti waliin jiran garuu waliin beekan. Wal biraa galan. Wal bira jiru waliin beekan. Hakimii maal jaan amma yeroo dhukkuba daddarban ta'initu hedduudha. Kun social media wal qabata. Ashaboo yookaan soogidda nyaatinii jaan. Inni as keessa jira soogidda dhugaafaani. Waan nyaatin beeku. Qibaatii nyaatin jaan. As keessa jira qibaatii nyaati. Inni dhuga. Addikshinii hamaa keessa jira. Akka hawaasa. Addunyaan amma bara teekinooloojiiti. Jaarraa 21ffaa keessatti intarneetiin fayyadamu yoo jette duudaa taata. Nama ala baata. Garuu ablee qara lamaati yookaan abidda social media. Yoo itti beekte bilcheenatti bilcheeffattee ifaa godhattee itti bashannantee raahaatti fudhatu. Yoo itti hin beeknoo ni gubda. Ifiis gubdeeti maatiillee gubdee biyyallee gubda. Social mediaan ablee siisni mura. Ittiin murattas. Kanaafuu siitu adda baafata. Social mediaan qabxii guyyaa tokko finnuumi gaafiidhuma keetiin dhagaagaa. Gaggabaabsineetumayyii. Egaamee yoo social media kana jenne miidhaas faayidaas hin qaba akkuma ta'e makaastee miidhaa sarraa jalqabu. Lakki ani beeytee gorsaadha life coachidha. Ani beeyteen negatiiv irraa ni eegalu.
Lakkaan gaaromina isaarraan eegale. Sooshaal miidiyaan waan akkaan gaariiti. Gaarii ta'uu akka hawaasa keenyaa galutti. An kaatimaa tolchine jedhetan illee dhaasilaan Lakki kaatimaa erga diddan haa ta'u. Wanni jalqaba tole dhumte siinii tolti. Akkasii sirrii. Dur namni bilbila wal arguuf yoo ijoolleen isaa Ameerikaa yookaan biyya Arabaa jiraatan mana warra Sa'aaditti guyyaa akkanaa ji'a akkanaa sa'aatii akkanaan na eegijan. Maaliif namni keenya hedduun bilbila hin qabu? Bilbila wal arguuf ishii carrar halluu jettu san argachuudhaaf. Amma garuu laal gaaddisa isaa baadiyyaa taa'eeti isa Ameerikaa jiru aloo Akkasii. taasisa social media gifted internetii. Amma kun gaaromina isaati. Wanti biraa guddaan easy communicate. Laaftutti namni communicate wal godhu. Nama arguudhaaf hin rakkattu, communicate godhuudhaaf hin rakkattu, beeksisuudhaaf hin rakkattu. Yoo waan gurgurtu qabaatte, atummaa waan gurgurtu qabaadhu malee social media gabaa gibiran barbaadu. Qilleensa banaa kan namni itti hojjetu. Keessattuu dhaloonni ammaa yooniif social media fayyadamee, teknoolojii fayyadamee of gurguree, product gurguru qabaachuu baate abadan hojii argachuu hin danda'u. Itti fayyadamuun dirqama. Kanaafuu maal godha jechuudha? Gabaa sirriitti argataa, easy communicate godhaa, namaa wal baraa, businessii godhaa, networkii develop godhaa, siigalee safara keessanitti ammoo lafa ati itti dhalattetti dinnichi yookaan shunkurtii irra kasataa. Ati garuu maasaan qabdu beeki. Maasaan ka warra damiinaati. Ati maal goota? Bilbila qabda, social media qabda. Namni dinnichii fi shunkurtii bituu barbaadda lakkoo isa kanaan kontaakti na godhaa. Dhumate hin qabdu ati. Naggaaree maal goota? Anatti dhuftee namoonni bilbila koo gaafa dhufanii sitti himan sa'aad tunu erge gaafa jaan birrii hamma nurraa buusi komishinii kiyya na hassabi. Nagaatti mana kee teessee jechuudha. Shunkurtii qaala'ee gaafa jaan lafa shunkurtiin jiraachuu qofa beekuu qofa. Waan ganda keessanii gurguramu beekuudha. Advantagein isaa amma namni taa'eetuma wal arrabsuu takka takka harree waraabessa ciniintuu nama qullaa fiiguu nama maraate jireenyi ilma namaa gizii hunda waa sadeen kana jiraata. Addunyaan balloon asii fi as jidduudha. Sadeenuma kana bakka fagoon addunyaadha. Waan ijaan gartu, waan gurraan dhageessu, waan afaan keetii ba'u. Kanaafuu wanni ijaan arkitu san mataa kee keessa waraabamee ta'a. Ilmi namaa mataan isaa madardareedha. Amma yoo argite sirbi tokko gadaa dhiifamu maraatuun takka. Guyyaa guutuu qalalau banaa ooltu social meediyaan hundi trendiidha jee sanuma sitti gadhiisa. Odoon jaalanne san argite. Sana booda mataa kee keessatti hafa. Gurri keessan dhaga, afaan keessan ja'a. Yooniif sadeen kana social media irra sirriitti itti fayyadamuu dandeesse. Waan ijjitee arkitu filachuu dandeesse. Waan gurri kee dhaga'u filachuu dandeesse. Waan afaan keetii ba'u filachuu dandeesse. You are rich. Ati sooressa. Rabbi biratti illee nama gaarii, warra keessan biratti illee nama gaarii, maatiif illee abbaa gaarii taate jechuudha. Social media jirri waan kana uume waan beekaniif algoritmiin amma harmee teetirra akka si beeku beekta. Haadha teetirra social media si beeka. Maaliif si beeka? Waraabeen lafa kaa. Yoo ati ka sirba caqastu taate sirba badee hunda fidee sirba sii fida. Yoo ati ka maraatuu caqastu gosa ati afaan hin beekne hundan sii fida. Algoritmiin sirriitti nama sana booda maal sii godha jechuudha. Siitu achi keessa jira jechuudha qabili. Sa akkamiin beeku sirbumaan ani yaaduu naaf fide jettu. Kanaaf social media hogguutti fayyadamtu positively itti fayyadamuu dandeessa. Ittiin bitatta, ittiin gurguratta, ittiin dhagaye fatwaa. Fatwaa social media irraa argachuu dandeessa. Amma sadarkaa amma jirrutti adda baafachuun si ilaallatti. Ittiin baratta. Dur barachuudhaaf namni ka'ee amna meeqa no. Fidee afaan sii kaa. Waa tokkoon hojjechuu barbaada. Idea akkanaa yoo naaf fideettiin siif fida. Kanaafuu tokkoffaa ati fakkeenyaaf amma humna shida beekamaadha. Social media maal si godha takkaatti namni kumni 100 akkas ilaalu godha. Addaaraashiin nama 100 fuudhu hin jiru. 200 si ilaala. Viidiyoo tokko nama miliyoona ilaala. Isteediyamiin nama miliyoona fuudhu alamarra hin jiru. Yes. Kanaaf awareness creation needed. Networkii sii bal'isa. Itti fayyadama. Amma social media keessattuu akka saba keenyaatti akka Oromootti taphaaf ka dhufe itti fakkaata. No. Look, mark my word. Hirraa gideenaan hin jiina arraagan beeku. Garuu dhugaan nan mul'attu waggaa 5 hanga 10tti dhaloota amma jiru kana keessa biliyoonarota argina. Warra social media sirriitti itti fayyadamu. Miliyoonara hin jenne biliyoonara. Halkan tokkotti birrii 300,400 hojjechuun dhaloota ammaatti is very simple. Halkan tokkotti garaagarummaan dhalootaa dhufaa jira. Itti fayyadama ijoollee teessanii sirriitti social media irratti dhoorkaadhaa miti karaa sirriidhaa barsiisu social media management barsiisu.
Sirriitti jechuudha. Sana booda maal godha erga tuquunsaan ooliin itti fayyadamni isaa maal ta'a jechuudha guddachaa deema. Yoo ta'uu baate ammas dhaloota dhabamsiisa. Hin gabroomne jaa namni gabrummaan gabrummaa dhufte. Amma gabroomne iyyuu. Oro amma gabroomne malee namuu gabricha isaa alaqaa isaa keessatti hin deemmata. Imaamni isaa asirra jira. Namni yoo bilbila irraanfate maraatuutu irra isaa wayya. Yoo bilbila hattuun raawwate namni ni iyya. Maaliif iyya? Maraatuutu isa iyyisiisaa bar waan dhabee mii bar. Addicted ta'edha suusii silkii sanatu akkasitti isa iyyisiisa. Amma yeroo bilbilli nama jalaa badu. Inni koo kan rifachiise silkii miti faayila silkii irraati. Inni nama sanarraa. Kun jirtatti fufa. Faayilli kee yoo akkas keessa jiraatu taate kan itti fayyadamtu taate. Kanaafuu amma namni hundinuu dhibbarraa almost 50-60 biyya keenyattuu dabraa jira. Maaliif namni suusiin qabamee jira? Social media irraa fagaachuu hin danda'u. Even amma bakka gurguddoo sadarkaa gartee biyya bulchanitti illee hogguu arkitu walgahii geggeessaa jira gubbaarra alaqaan jala kana taa'ee akkas godha. Akkasii. Suusiidha bar. Masgiida rabbii keessa taa'ee ilmi namaa. Masgiida keessa hanga salaatu afachuu hin danda'u. Rabbiin arguu dhufe. Mana rabbii dhaqee akka silkii isaa tafuuf jechuu wajjaa haasa'u. Waan si ajaa'ibu har'aa masjida wajjin salaanne miti duuba keenya taa'aa ture. Namni tokko saffii fuuldura keenya jirtu. Maal na bira taa'a? Sooshaal miidiyaa imaamni khutuba jira inni sooshaal miidiyaa. Facebook irra jira. Laa ilaaha illa akkamiin ja'an argitee addictioniidha. Addiction. Suusiin uummanni keenya irra hedduun saama suusii kana yookaan addictionii araada jimaadhaan beekaa sijaaraadhaan beekaa waan akkanaatiin beekaa malee. Jaalee jira sun kun ilaafaadha. Suusiin jaalee jira wanni ammaas researchii tokkoon dubbisaa ture sammuu hedduu na kofalchiisa. Namni shintibeetiin ba'u bara dur namni shintibeetii seenee mana fincaanii seenee dafee wal duraa ba'a. Amma ba'u bara. Shintibeetii irra taa'ee. Miidhaa inni fide jechuudha. Irra hedduun nama goggoga garaatiin hemorrhoidiin miidhamaa jira. Maaliif achirra taa'uu ofirraanfachuu irraa akka ture dhukkubni adda addaatti dhufaa jira. Namni fageessee yaaduu dhiise. Waanuma gaggabaabduu barbaada. Sooshaal miidiyaa irra beekumsinis maal ta'e jechuudha. Gaggabaabduu tokko asii haf godhee waan dhugaan fakkaatiin dabru. Amma sooshaal miidiyaan wanni hamtuun eega duuteellee itti gaafatamte waan ittiin amanne waan bakka irraa haateen beeyne riippoortara taatee gadhiista. Argitanii guyyaarraa waan akkana ta'edha. Tokkoffaa sana miti. Wanni sun maaliif akka gadhiifamte ajandaan waan saniin beektu. Exactly. Namni kaayyoo godhee ajandaa wal sii dabra. Ati yoo asii hoo jetta jala. Inni hojii isaa hojjeta. Isaaf maallaqa. Sirrii. Kanaaf sooshaal miidiyaan akka malee itti fayyadamni isaa luugama yookaan cancala barbaada. Of qabuu danda'uu barbaada. Nama jechuun kan nafsiyyaa fi mo'ateensa sooshaal miidiyaan nu dhufte. Akkasii. Shaartichi tokko maal jee nama guddaadha. Nama hiree abbaa kootiiti. Qaadiidhaas. Kiraayiteriyaa maal ji'uu namni tokko biyya alaatiin natti himate jee ustaaz intala dubaraa bareedduun barbaada fuudhuun barbaada garuu ta sooshaal miidiyaan fayyadamu. Isinis mirga qabdii beeki ka sooshaal miidiyaan fayyadamni jechuudha. Hagamta akka sooshaal miidiyaan kiraayiteriyaa keessa akka gale. Jiruu diigaa jira jechuudha. Jiruu diigaa jira jechuudha. Tokko amma sooshaal miidiyaan kun maal fide seeta? Beekamtii sooshaal miidiyaa tana akka waan namaa ol jirtu bakka mataa namaa hundarra miilaan ajjettu ani feemasa obboleessa kiyya sooshaal miidiyaa irra feemasa dantaateetiif taate. Hawaasa kee biratti ati nama. Gabaabdu ati obboleessa yookaan ati obboleettii. Bakka nyaatteetu isaanuma keessaa beekta rabbiin asiiba si tolchee ol baate. Sana booda hawaasa kee hin tuffatin. Akkasi. Gaggodhadhu sooshaal miidiyaa irra beekamu akka qoma dhiibduu fi miti. Akka itti waan gaarii hojjettee obboleeyyan kee itti gargaartuuf. Kana ala waan hamtuu itti dalaydus jiruun filannoo beeki. Akkasi. Dhangaan siif dhiyaata buffeeni achi keessaa deemtee sooshaal miidiyaa keessii guuraa oola jechuudha. Amma namni fayyaan qabajuu chaalenjii tokko as jalannoo haa barreessanii. Dhuguma sooshaal miidiyaa irratti ati fayyaa qabaachuu wanni beektuun namoonni ati fooloo goote yoo fayyaa qabaatan ati fayyaa.
namoonni ati follow goote immoo yoo akkas jaan ati akkas ati nama follow gootu fakkaata bakka gabaaf. Akkas sirrii nama tokko beekuudhaaf daqiiqaa 5 bilbila isaa harkaa fuuchuun hin ga'a. Harkaa fuuteet makkana nama inni follow godhu yaada. Yoo maraataa follow godhe niinis maraataa. Hawsiidha. Homaa hin qabu. Waan ajaa'iba. Followinsaa sirriitti beekamuu qaba social media itti fayyadamni social media hedduu takka murteessa keessattuu ijoollee dhaloota amma ol qabu ijoollee kutaa 4 ol jirtu maatiin bilbilatti kannite odoo isin bira teessu ijoolleen isin harkaan kuti. Kuttee maatiin ijoollee biraa kuttee yoo kana maaliin arge beektaa oduu irratti haadhaaf abbaa jaartiif jaarsa jechuudha ni hidhaman qabamanii ilma daa'ima xiqqaa qabu ilma isaaniirra qabamanii hidhaman. Maaliif hidhamanii jettee nan gaafattu. Mucaa isaanii mana keessatti dhiisanii sa'atii almost gara sa'atii 40 akkas ilmi utuu nyaata nyaatin ciree laaqana irbaata osoo nyaatin beellitti jabaattee jechuudha. Mucaan deemee balbala ollaa irratti kufe. Ollaadhaa nyaata kadhachuu deeme. Haatiniif abbaan istiriimaroota. Social meediyaan biizita ilmoo ofii dagatanii balbala ollaa irratti dhaqee balbala dhadhaawaa kufe mucaan. Yeroo argan ollaan dhufee balbala binee mucaa fudhanii nyaachisanii maal jedhanii deemanii kasasanii warra deemanii himatatti bananii qabamanii hidhaman lamaan isaaniitu. Hanga haatii bar ilmoo dagachuun guyyaa qiyamaatti beennan. Maa biyya faranji biyya keenya kootu maatii waliin beeytu. Wajji jiraate abbaa fi ilmaa waliin beekan mana tokko keessatti. Ijoolleen achii social media jaartiin asi mee abbaan manaa hogguura fuudhee haadha manaa isaatii yaa bareedduuti yaa nagaya ja'amoo bilbila isaatiin nagaya ja'a. Bilbila isaatiin nagaya ja'a. Ganama guddura riibaa kee bareedduuti yaa salaamu alaikum warahmatullahi riibaa naa kaatee ja'amoo bilbila isaatiin salaamu alaikum ja'a. This is real. Tokko dhukkubsatee obboleessa isaatiin iwaama qunqufa aara bishaan naaf fidi jechuudhaaf qoricha liqimsuuf jedhee bishaan naaf fidi jechuudhaaf waamee dadhabee bishaan naaf fidi jedhan jedha obboleessi ta'e lakki bishaan naaf fidi qoricha liqimsu jedha mucaan bilbila baasee telegiraama seenee yaboo bishaan naaf fidi qoricha liqimsena wii jedhee dhaqee fide. Bira jira laal argite hospitaalatti jechuudha. Kanaaf social meediyaan jechuun mata duree dubbatamee dhumuu miti. Akkas sirriidha. Yeroo dheeraa part 1 part 2 part 3 waan adda jira irraa haasofna. Egaa paartii lammaffaan itti deebi'uun keenya dirqama jechuudha. Egaa hagana jenne waan social meediyaan fidee fi gaarii famaa isaa irraa dubbannee kaane irraa of eeguun qooda abbaati. Egaa daawwattoota keenya damiinaan gorsa ajaa'ibaati kan nu dabarse animtinu barumsa ajaa'ibaan irraa baradhee kee dhuunfaa kootta jechuudha. Meedaawwan mi'oon farasuun mi'oo jettee miti warri. Fardinis kunoo dirreenis kunooti. Gulufuun qooda keessanii gorsi isiniif dhiyaateera abbaan itti fayyadame. Daawwattoota keenya. Kutaa attaanuun hanga walitti deebinutti turtiin keessan turtii dammaa haa ta'u. Nagaan jiraata.